Welcome to grade 9 geography. So first of all we start with lesson outline. So in this lesson we have tried to learn with human population and economic activity, concept and facts about human population. So baga nagaan kara barnoota geography uta sagali nagaan dhufte jecha osoo lesson ta'in irratti hin dabrin dura lesson outline yookaan qabiyyee lessonidha barnoota keenya karraa kana waliin lallaalee sanboota karaa lesson ta'in irraa wajjin dabarra jechuudha. So human population and economic activity ilaallata lesson ta'in irraati. Concept and facts about human population ilaallata jechuudha. Kanaafuu karaa lesson ta'in wajjin dabarra jechuudha. Okay, Unit 3 Human Population and Economic Activity. So throughout human history, people have changed and adapted to the earth. So akkuma gaa seenaa dhala namaatti gaa namoonni kun gaa bakka garaagaraa alatti godhanii yookaan immoo mijeeffatanii itti qubatanii kan jiran jechuudha addunyaa irra dirra lafaatti jechuudha. So they have done so in order to survive. Wantoota garaagaraa hojjetan jechuudha jiraachuudhaaf. Humans have been very successful. So gartee lubbu qabeeyyii jirtu keessaa lubbu qabeeyyii jirtu hunda keessaa dhalli namaa baay'ee milkaa'uudha jechuudha. Waan karoorfatan galmaan gaachuudhaan jireenya garaagaraa jireenya isaanii mo'achuudhaan waan garaagaraa hojjechuudhaan successful kan itti milkaa'uudha jechuudha. Akka bineensa kaaniitiin jechuudha. So sammuu itti yaada waan qaban jechuudha. So today there are several billion people living on the earth. So jabanaa immoo addunyaa yeroo ammaa jirtu keessatti namoonni biliyoonaan lakkaa'amantu addunyaa irra yookaan immoo dirra lafaatti irra jira jechuudha. The study of human population has long been of interest to geographers. So kanaafuu qo'annaan gartee baay'ee namootaa kun yookaan immoo population namootaa kun geographerootaan baay'ee jaalatamudha jechuudha. Geographeroonni gartee lakkoofsa uummataa kana yookaan immoo uummata kana qo'achuu hedduu itti wanni fedhan jechuudha. Haalan isaan harkisa jechuudha qo'annaan uummataa kuni. So the pressure of population growth in the today's world adds great urgency to the study of population for everyone. Gartee dhiibbaan saffisaan dabalu lakkoofsa uummataa kun akka addunyaa jiru kun kan irra jiru kun gartee taateewwan akka lakkoofsi uummataa qo'atamu taasisu keessaa isa tokko isa olaanaa aji. So humans desire to live and enjoy life. Namni gaa akkuma beekamu jiraachuu fi jireenya fooyya'aa jireenya gammachuu jiraachuu barbaada jechuudha. So food, shelter and clothing are needed for preservation of life, goods for luxury and comfort for enjoyment. So gartee wantoonni nyaata shelter nyaata fi gartee shelterii waan itti keessa bulanii fi uffanni meeshaalee bu'uura jireenyaatiif baay'ee barbaachisoo ta'e necessities basic necessity kan yoo gartee basic necessity jenna in English sammuu meeshaalee bu'uura jireenyaa jechuudha. Nyaata argachuun bakka keessa bulan mana qabaachuun mana keessa bulanii jiraatan qabaachuun ammas akkasumas clothing uffata garaagaraa uffatanii uffachuun uffanni kunis meeshaalee fardii kan jireenya dhala namaati nama fayyadu jechuudha. Kan jireenya namaa itti fufsiisu jechuudha. So meeshaalee garaagaraa kan akka luxury uffata babbareedaa akka garaagaraati fi meeshaalee faayaa garaagaraa irraa tolfamu good for luxury kan jennu and comfort for enjoyment gartee gammachuu garaagaraatiif akka mijaa'utti kan tolfamu meeshaalee garaagaraa itti tolfate jechuudha. Mana keessatti haa ta'u alatti yookaan immoo daandii irratti meeshaalee isaa itti bashannanaa meeshaalee ittiin gammadu enjoymentiidhaaf kan hojjetu ta'uu isaati jechuudha. So to provide themselves with the necessity of life, people are engaged in various occupations. So jireenya basic yookaan immoo meeshaalee bu'uuraalee jireenyaa kana guuttachuudhaan namoonni maal dalagaa hedduu keessatti hirmaatanii hojjetan jechuudha. Hojjetanii jireenya isaaniitiif jireenya maatii isaanii ittiin mo'atan jechuudha. Jireenya basic necessity kan argachuu jechuudha. So these occupations are called economic activities. So sochiin gartee namoonni
jireenyi isii jiraachuudhaaf lubbuun jiraachuudhaaf taasisu hojiin garaagaraa keessatti inni hirmaatee taasisu kun hojiilee garaagaraa kan dhalli namaa keessatti hirmaatee taasisu kun maal jedhama economic activity yookaan immoo sosochii diinagdee jedhama jechuudha. So in the world there are numerous activities through which human beings earn their livings. Akka addunyaatti sosochii garaagaraa yookaan immoo dalagaalee hedduu kan jireenya ilmi namaa ittiin hojjetee ittiin jireenya ittiin jiraatu jireenya gartee waan silaa jireenyaaf isa barbaachisu irraa argatu tu jira jechuudha. So in order to live jiraachuudhaaf namni tokko jiraachuudhaaf a person must produce his or her basic necessity ja. Namni tokko lubbuun jiraachuudhaaf maal uumuu qabu maal argachuu qaba? Basic necessity uumuu argachuu qaba jechuudha. Hojjetee waan fedhe hojjetee bakka fedhe dhaqee hojjetee basic necessity yookaan immoo meeshaalee bu'uura jireenyaa nyaata, uffataa fi mana jireenyaa kana argachuun dirqama jechuudha. Namni tokko ifa nama ta'e dalagatuu qaba. Ifa dalagatee booda immoo meeshaalee bu'uura jireenyaa kana argata jechuudha. Kanaafuu dalagaa guyyaa namoonni dalagaa garaagaraa keessatti hirmaatanii hojjetan maal uumuu argachuudhaaf basic necessity argachuudhaaf jechuudha. So for this human beings employ element of natural environment include natural resources. So kanaafuu dhalli namaa gartee naannoo isaa kana employ godhu yookaan itti fayyadamachuudha. Kan akka qabeenya uumaa natural resources jedhamu kana itti fayyadamee employ godhee sirriitti itti fayyadamee waan jireenya isa barbaachisu keessa argata jechuudha. So okay, let us the new subtopic 3.1 concept and fact about human population. So yaadimee fi concept yaadaa fi yaadrimee yookaan waan dhugarratti hundaa yookaan human population yookaan baay'ina uummataa yookaan qo'annaa uummataa kana keessatti ilaallatu jechuudha. So ilaalla. So the term population in a population study refers to the total number of human inhabitants of a specified area such as a city, country or continent at a given time. Look, kana jechuudha. Termiin population jedhamu kuni keessattuu population study yookaan qo'annaa uummataa keessatti maal jechuudha? Lakkoofsa waliigala uummataa naannoo takka qubatee jiraatu jechuudha. Naannoo murtaawaa tokko, naannoo beekame tokko qubatee jiraatu kanneen akka city magaalaalee, country biyya guutuu jechuudha. Or continents ardii jechuudha. Ardiilee waliigalaa ta'uu danda'a. At a given time yeroo wal fakkaataa keessatti sosochiin yookaan immoo qo'annaan population kanaaf taasisu maal jedhama population jedhama jechuudha. So kanaafuu population maal bakka bu'a? Namoota waliigalaa naannoo murtaawaa tokko keessa qubatanii jiraatanii itti jiraachisan kan laalatu jechuudha. So magaalaa ta'uu danda'a population yookaan immoo baay'ina uummataa kan magaalaa keessa ta'uu danda'a, kan biyyattiidhaa ta'uu danda'a, kan ardii waliigalaa ta'uu danda'a kontinentii jechuudha. So kana hunda yeroo fakkaataa keessatti yeroo taasifamu population jedhama jechuudha. So the human population has been matter of study for various academic disciplines such as geography, biology, sociology, medical science, history, etc. So population gartee human population kun baay'inni uummataa kun akkuma beekamutti disipiliinii yookaan immoo academic disipiliinii gosa fiildiilee jechuudha. Gosa fiildiilee garaagaraatiin qo'ataman jechuudha. Kan akka ji'oogiraafiidhaa kun gosa fiildii ji'oogiraafiidhaa kanaanis qo'atamuu ni barbaachisa jechuudha. Ji'oogiraafii keessatti baayoloojii keessatti illee lakkoofsi uummataa human population qo'achamuu ni qo'atama jechuudha. Sociologiidhaanis ni qo'atama, medical scienceidhaan ni qo'atama, historynis ni qo'atama jechuudha human population kun. Okay, population geography is concerned mainly with the spatial analysis of human population. So population geography on irratti ifatu yeroo hunda baay'ee spatial analysis of human population jechuudha. So kanaafuu human population yookaan baay'ina uummataa qubattoota bakka takka naannoo tokko jiraatu spatial yookaan akka waliigalatti analyze godhee kan itti beekuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. Yeroo kan focus yookaan itti xiyyeeffatu jechuudha. It focus on population space relationship. So spatial jechuun maal jechuudha? Population space relationship jechuudha. Walumaa galatti kana biraatiin jechuudha. Maaliif jechuudha? Population yookaan baay'ina uummata sanii ammas space yookaan area isaan keessa jiraatan san irratti walitti dhufeenya kan irratti hundaa'aa jechuudha. So population geography emphasizes the spatial aspects of human population and the interaction and the interdependence between the human population and the physical environment. Kana jechuudha.
population geography kun irratti xiyyeeffatu maal seete special aspect of human population jechuudha. So namaa fi nama naannoo namni sun keessa jiraatu irratti xiyyeeffata jechuudha. So walitti dhufeenya gartee nama walitti dhufeenya namaa fi naannoo namni sun keessa jiraatu jirtuu fi walitti hirkannaa namoonni yookaan immoo wal-abdannaa namoonni naannoo sun keessa jiraatu taasisuu fi irratti ammas irratti hirkannaa naannooti jechuudha. Namni tokko ni yoo jiraate ollaa qaba. Ollaan sun immoo ganda qaba, qaxana qaba, akkasumas walumaa galatti qaba. Sun immoo walitti hirkannaatiin jiraata. Deebi'ee immoo namni kun physical environment yookaan naannoo keessa jiraatu sun irratti hirkata jechuudha. Waa oomishuutu haa ta'u, waa gurguruutu haa ta'u, albuutu garaagaraa argachuun haa ta'u san irratti interdependence ta'a yookaan immoo namarratti jechuudha. Namarratti hundaa'aa jechuudha. Namarratti maxxanee kan wal gargaaraa jiraatu jechuudha. So kanarratti xiyyeeffata jechuudha. Population geographiin kuni kan inni qo'annaa isaa gaggeessu jechuudha. Okay, the human population is studied for many reasons including the following. So human population kun kan inni qoratamuuf gartee sababaalee armaan gadiitiif ija. So it is very dynamic as it demonstrates significant quantitative and qualitative changes over time in the space. Such changes have a tremendous impact on socio-economic development of a society. So gartee quantitative change kanaan yeroo fi gartee bakka space irratti yookaan immoo dheerina irratti waan gaggeessaniif kanaafuu baay'inni namoota uummataa kun baay'achuun naannoo takka keessatti uummanni qabu impact qabachuudha. Whether negative impact, whether positive impact jechuudha. Miidhaa fi yookaan immoo impact yookaan faayidaa karaa positive negative kan qabachuuf fakkeenyaaf socio economic development jechuudha. Hawaasa dinagdee fi hawaasummaa gartee naannoo takka guddina hawaasummaatii fi guddina dinagdee naannoo takkaatiif yookaan society yookaan hawaasa tokkootiif hedduu murteessaadha jechuudha. Kanaaf qoratamaa jechuudha. Karaa biraatiin change in the size, composition, structure and location of human population can have policy implication. Gartee jijjiiramuun saayizii yookaan hammi jechuudha. Hammi gartee namoota naannoo keessa jiran naannoo tokko keessa jiran naannoo murtaa'aa tokko keessa jiraatu akkasumas compositionii isaanii gosa garaagaraa yookaan sanyii garaagaraa ta'anii jiraachuun isaanii jechuudha. Structure caasaa jechuudha. Caasaa maatii isaanii jechuudha. Inni location ammas bakka jireenyi isaan jiraatan baddaa gammoojjii badda daree jechuudha. Bakka isaan jiraatan kun hundi isaa walitti dhufee maal irratti miidhaa qabaata jedhe policy implication irratti miidhaa qabaata jechuudha. Policy implication irratti miidhaa qabaatu isaati jechuudha. So ammas karaa biraatiin knowing about the characteristics of human population is important in order to adjust situation to existing realities. Gartee beekuun jechuudha. Karakteri yookaan immoo caasaa hawaasa naannoo tokko jiraatu beekuun maaliif fayyada jedhe situation yookaan immoo haala mijaawaa isaan keessa jiraatan san yookaan sirriitti jireenya isaanii kana gadi buutee akka beektu si gargaaraa jedhe. So kanaafuu population geography gartee human population kana qo'achuun kana hunda adda beektee hawaasan haala isaan waan isaan barbaachisu rakkoo isaan itti jiru irraa furuu kan danda'u ifa kana qo'atte ta'uu isaati jechuudha. Okay, human population is the number of people living in a definite area. Gartee human population kun lakkoofsi namoota naannoo takka naannoo murtaa'aa tokko naannoo beekamaa tokko jiraatan jechuudha. So the study of human population is also necessary for development and socio-economic activities. Gartee beekuun jedhe lakkoofsa gartee human population kana beekuun maaliif fayyada jedhe guddina biyya takkaatii fi yookaan immoo gartee socio-economic activity yookaan immoo dinagdee hawaasummaa fi dinagdee sosochii dinagdeetii fi hawaasummaatiif guddina sosochii dinagdee fi hawaasummaatiif baay'ee barbaachisaadha jedhe population human population kana qo'achuun jechuudha. So kanaaf fayyada jechuudha. For example fakkeenyaaf population is the major source of the labor force for the productive and non-productive economic sectors such as agriculture, manufacturing, teaching, health service, etc. Fakkeenyaaf population kun namoonni kun uummanni
jechuudha. Gartee uummanni kun maaliif fayyadamsiise labor force major so labor force dha. Productive yookaan immoo oomisha productive kan callaa oomisha jechuudha. Humna gartee humna oomisha jechuudha. Productive jechuun non productive jechuun immoo humna oomisha hin geenye jechuudha. Economic sector fakkeenyaaf kanneen akka qonnaa, agriculture, manufacturing, warshaalee garaagaraa kan wantoota garaagaraa tolchuu jechuudha. Teaching barsiisummaa jechuudha. Health service dhaabbilee gartee fayyaadhaa gartee tajaajila fayyaadhaa kan hunda kennuudhaaf humni namaa baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuu isaati adda baasuu barbaade keessatti. Okay, human population is also the main productive force and is a creator of material wealth. Human population kun ammas maal seete kan inni wanni ta'u main productive force humna oomishaa baay'ee kan burqisiisu jechuudha. Inni creator of material wealth gartee creator of material wealth jechuun akkuma beekamu meeshaalee garaagaraa kan gartee meeshaalee garaagaraa kan oomishuudhaan gartee tujjaarummaa oomishuu jechuudha. Tujjaarummaan akka dhuftu nama kan taasisu nama mootummaa jechuudha. This makes the study of population extremely important for the overall socio-economic development of the country. So gochi kana barbaachisummaan human population kana kun maaliif barbaachisa jee maaliif gahee qabate akka gartee population kun qo'achuun qo'annaan population kun uummataa kun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Maaliif waliigala sochii gartee hawaas dinagdee guddina hawaas dinagdee waliigala biyyattiitiif ni barbaachisaa jee. Okay, the rapid increase in the size of human population is attributed to many factors that include saffisaan dabaluun lakkoofsa uummataa faaktarsii armaan gadii irratti hundaa'aa jee kanneen jechuudha. Include maal fara advancement in scientific knowledge gartee scientific knowledge babal'achuu, agriculture qonni karaa ammayyaatiin qotamaa deemuu, industry garaagaraa bal'atu, medicine qorichi garaagaraa kan dhukkuba garaagaraa namarraa balleessu argamu, and social organization ammas hawaasni waljaaree hojjechuudha jechuudha. Waljaaree jiraachuunis faaktarsoota yookaan immoo taateewwan lakkoofsa uummataa kana dabaltu jechuudha. Inni attaanoo humans ability to control famine and disease namni ifa beekumsa kanaa kan argate booda baratee ifa baratee hunda waantu karaa ittiin ifee gubee karaa ittiin dhukkuba garaagaraatiif dawaa oomishuu kana ifa baree booda maal qaba dandeettii qaba namni famine yookaan immoo beela akkam beelonne tooftaa malaata jechuudha. Osoo beelti san finne tooftaalee ittiin beelgilaa baasu ni uummata. Ammas tooftaalee gartee dhukkuba garaagaraa ittiin ifirraa injifatu ifirraa dhabamsiisu uummata jechuudha. Dawaa tolchuun haa ta'u qulqullina dhuunfaatiif qulqullina naannoo eeguudhaan haa ta'u karaa kanaan beekumsa kanaan bal'ata kanaan dhukkuba kan dhabamsu waan akka namarraa ittifamu taasisa jechuudha. Dandeettii kana uumuun kun lakkoofsi uummataa saffisuu isaati jechuudha. So which have been major killers of the humans yaa fakkeenyaaf dhukkuboonni beelti hongee jechuudha. Hongee fi dhukkubni kun keessattuu humna human beings kan immoo lakkoofsi uummataa kana dhala namaa kana dhabamsiisaa kan ture jechuudha. San ture jechuudha. Beekumsi bifa scientific knowledge kun hundi karaalee agricultureetiin gartee fooyya'insa jechuudha. Fooyya'insa karaa beekumsa karaa ammayyaatiin jiru kun osoo hin jiraatin tura beelli takka dhuftee nama hedduu miliyoona meeqa fixuu isiiti. Dhukkubni tokko dhufee immoo nama miliyoona meeqa fixuu isaati jechuudha. So talaallii fi dhukkuba qoricha waan hin argamne jechuudha. So kana hunda ifa uume booda namni lakkoofsa uummataa dabaluu isaati jechuudha. So the relatively lower cost of importing vaccine, antibiotics, insecticides and high yielding varieties of seeds. Ammas maal seete gatii salphaadhaan gatii gadaanaadhaan talaallii garaagaraa argachuu, talaallii dhukkuba garaagaraatiif argachuu, antibiotics qoricha dhukkuba bakteeriyaa dhabamsiisu, antibiotics kaniin garaagaraati gaa akkuma beekamu bakteeriyaa fangasiidhaan oomishama antibioticsiidha. Antibiotics kun maali dhukkuba gosa qorichaa ta'e kan fangasiin oomishamu ta'e kan bakteeriyaa dhabama godhu jechuudha. Bakteeriyaa qofa dhabamsiisa antibioticsiin. Fangasii ajjeesuu hin danda'u, vaayirasii ajjeesuu hin danda'u. Antibioticsiin bifa kiniin ta'e kan qoricha
fangasiin oomishu ta'e kan bakteeriyaa dhaawama godhu. So antibiyootiks kana hundi karaa salphaadhaan yookaan gatii rakashaan waan argatuuf insektisaayidii yookaan qoricha ilbisoota jechuudha. Ilbisoota silaa midhaan garaagaraa namarraa nyaatu takkittumatti itti raabtee dhabama goota jechuudha. Ammas sanyiilee filatamaa gartee sanyiilee filatamaa dhaabbachuudhaan sanyii filatamaa sanirraa callaa gahaa argachuu kana hunda beekumsa kun waan babal'atuun beekumsa taateewwan amma armaaluu taasifamne kun maal sababa ta'e rapid increase saffisaan dabaluu lakkoofsa uummataaf sababa ta'e jechuudha. Ammas inni taanu improvement in people living conditions gartee naannoo namni jiraatu jechuudha. Naannoo namni keessa jiraatu keessa improve taate yookaan immoo balfa garaagaraa irraa qulqullaa'uusii namoonni baree naannoo isaa qulqulleessuu qulqullina dhuunfaa isii fi qulqulleessuu walitti qabamee jiraachuu dhabuu adda of fagaatee naannoo qulqulluu keessa jiraachuun improvement in people living condition jechuudha. Naannoon sun jiraatu qulqulleessuu jechuudha. Walumaa galatti improvement jechuun fooyyessuu jechuudha. Which have resulted in the decline of deaths from infectious and parasite diseases. So akkasitti naannoo fi qulqulleessuun kun naannoo fi qulqulleessin adda of fagaachanii jiraachuun kun maaliif sababa ta'a jee gabaabumatti gabbu'aa deemuu lakkoofsa nama du'uute jechuudha. Gabbu'aa deemuu lakkoofsa nama du'uutiif sababa ta'a. Sababa maalirraa keessattuu infectious dhukkuba garaagaraa kan gartee nama dabu irraa walaba ta'a namni yeroo naannoo fi qulqulleesse. Ammas dhukkuba parasaayitii jechuudha. Dhukkuba daddarboo dhukkuba baattuudhaan ta'e nama daddarboo garaagaraa irraa namni bilisa baachuu yeroo improvement yeroo naannoo namni keessa sun jiraatu namoonni keessa jiraatu yoo improve ta'e yoo qulqullaa'e jechuudha bareedee dhukkuba kana irraa waan irraa dhaawama ta'uuf lakkoofsi nama du'u gad xiqqaataa deemuun isa kun immoo maaliif sababa ta'e lakkoofsi nama du'u yeroo naannoo keessa gad xiqqaataa ta'e baay'inaan dabaluu lakkoofsa uummataati sababa ta'uusaa waan nama wal gaafachiisu miti jechuudha. So other increase in life expectancy in most developing countries from about 35 to 40 years in 1950 to 66 years by 2000 year. Kun maalika life expectancy maalif kan umrii dheerachuu namoonni tokko keessattuu biyya guddaa jiran keessatti jechuudha. Umriin dheeratu jechuun namni duraan dhukkuba garaagaraatiin yookaan immoo hanqina garaagaraatiin dhaawama ta'aa jiru sababa waa hundi fooyyeffatechaaf umrii dheeraa jiraachuu danda'u isaati kan dhalate osoo hin dulloomne umrii dheeraa jiraata sanboota ilmaan isaa sunis umrii dheeratanii soo tanaaf lakkoofsi uummataa ni dabala jechuudha. So the rapid increase in human population over the course of 20th century has raised concerns. Gartee baay'inaan dabaluu lakkoofsa uummataa keessattuu jaarraa kudhanii keessatti haalan ol ka'ee the earth is experiencing overpopulation. Haalan lakkoofsi namoota overpopulation ta'e jechuudha. Humnaa ol ta'e jechuudha lafa kanarratti. So the scientific consensus is that the current rate of population expansion and the accompanying increase in the usage of resources are linked to the threat to the ecosystem, such as rising level of atmospheric carbon dioxide, global warming, and pollution. So, scientific consensus garte scientific consensus yookaan immoo lakkoofsi uummataa karaa saayinsaawaan gaggeeffamu kun jechuudha. Gartee saffisaan dabaluu lakkoofsa uummataa babal'achuu lakkoofsa uummataa kan gartee rakkoolee armaan gadiitti ekoosiistemii yookaan immoo sirna dhabamsiisuudha. Kan akka atmosfeerik kaarboon daayoksaayiidii dabaluudha. Kan akka global warming uumamuudhaatii fi pollution yookaan immoo faalama naannootii fi faalama bishaaniitiif sababa ta'uu isaati jechuudha. So thus population growth has direct effect on socio-economic development. Gartee baay'inni uummataa kun saffisni uummataa yookaan population growth kun kan inni kallattiidhaan socio-economic development yookaan immoo sochii gartee guddina hawaasummaatii fi guddina dinagdee naannoo takka kan miidhu ta'uu isaati. On the quality of environment of a given society gartee quality environment naannoo saniitti illee gabbuusa jechuudha. Maaliif namni yoo naannoo takka keessatti baay'inaan guddate naannoon environment naannoo keessa jiraatu qoshaashaa deemte jechuudha. Qoshaashaa deemuun sun immoo quality naannoo sanii qulqullinni naannoo sanii gabbu'aa deemuu isaati jechuudha. So gabbu'aa yeroo deemu dhukkuba garaagaraatiin nama qabuu danda'uu isaati. So this is the end of our today's lesson.
until next lesson, goodbye.